السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا كنين سجلين كوني في فيديو كون سبرجة بكجرت نتينة جيني كينيا اسم برها هاجراتو اسم برها جو سنادا كوجتشا بكي الران تنجرو الرئيس نيف كون جنة فيديو سنيف ورامنه سينا غوتوتا كينيا كنين أوروموتا بكا سينا بكر واري بكا ميلي إسا تيرام رامي بكا سيدان ساجرو سنجرة calanqoo lola bikka jiran san jirraa insha allahu ta'ala viidiyoon gata kagasiniif waraabaa deemna ustaazotii hanga takka wajji jirra gaa kuno harkallee baachuun dandeessa dha ustaatiin dadhabdeena gubbaa kaa'atte ustaaz abdurrahiim aliyyi ustaaz abubakar ammoo har'a afaan hidhatee deemu jira duraan haasaa har'aan tana garuu ni qalleen isa qalleeti hojii isaa nyaatu honogaa yaalii baqaqsanii yaaluu irratti yaallee xiqqishoo akka rabbii baase miidhamoo ga'e norqatti doktora yaalii bira geessine honogaa calanqoo lolaa jedhaniini bakka toon lafeen gootota jirtullee bakka kana lafeen gootota keenya as keessa jirti. Wallahi iddoo tokko namatti dhaga'amu waa'ee lafee kanaaf hoggaa kaastu. Honola as keessatti mul'ata. Akka inni itti jiru gaa ammaaf warri silaa qulfii qabu silaa jiraatanii qulfii san bannee lafee sanillee kaasnee silaa laalla ture. Waan ta'eef amma akkanumatti gaa kunoo isin agarsiifna. Maal jechuudhaan akka gaariitti isinii waraabnee isinii finna silaa jechuudha. Ustaaz Zaakir Muhammad isaanillee kun nu wajji argamanii calanqoo lolaatti dharra ka argamu. Calanqoo lolaa jechuun egaa seenaa bikka dhiini akka galaanaa yaa'e gadii tana jira. Sanillee yoo dhaqqabneetti menne isiniif waraabna. Dirree bal'oo qaba gaa kunoo. Hanga magaalaa calanqoo guddittii ga'u takka qaba gaa dirreen isaati. Irraa achi fagaadheettiin isiniif waraabame. Nonola. Amma akkanatti seenaan isaanii